akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan zakki wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana ga'u namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a san booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa. Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibsee ture immoo gad fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaafillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarsa isiitii. Waan kanaanii amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirtu isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isin biraa illee fuudheetiin akkasitti isilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu faamilii hedduun qaba baay'ee wayyaa asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma silaa faamilii fi keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunilleen isilleen nama amanamaadha. So Uma rakkina hin qabu yoo eegaatis isii bira kaayituu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhoofee anillee inni sun biraan kaa'u deeme akkasii waan san fuudhee biraan kaayitii ijaarsa habootiyyaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani faamilii kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira geessa. Amma bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti si gale. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geesse aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namoottan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatiin hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaleen sanillee na barbaachisa. Muciyyooti xiqqoo takkaa jira. Tama yeroo hedduu olaayina kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Muciyyoonni nama fayyaadhaan dhalate yoo xiyyeeta lammaffaati zikiraa jaaniini sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufe isii amataa fi baatii takka amataa fi baatii jira sooyi guyyaa keessaa sukkarri dhufe. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaadawaa jiru rifadhee yeroo umriitti jettee ani gaddaa gabataa agartee akka malee garaan kiyya kun nabadee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte san garte yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aati naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan waan kanaa fuudhee itti kennuu danda'e sababa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kana. Innilleen isaan jala goreeti isaanii wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u. Daanjee hawaasaa fi manguddoon gunti ergullee dubbii karaa isaaniitti jechuudha dabarsa. Gabaabumatti haalli keessa dabree yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu
nama gartee silaa akka isaan ittiin na fadhaniinanii yookaan deemee miidhaa isaan irra fiduu yookiin akkaan anummaanuu maatii xiyyaa fi jiruun xiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu if waa godhuu yookaan akkaan ani gartee waa hedduullee asirratti yoon jechuullee hin barbaadu. In kenninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taate nuti himmaan itti erginaa himmaan jechuun nama gaa sidhawee si wanna jechuu si binnee si wanna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Agarsan anillee nama akkasitti bika kanuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruufii faana godhatanii hidhaa faa nanaquudhaaf si galtee. Sochii meeqa kanarratti yaadanii ani immoo taargeetii isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa Jibuutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee ilaa aduu ammaa jechuun ammaa achi jiru waggaa 3 akkasittiin firraatti dhiisee onnadhee karaa jiruutti yaadamee dalagachaa. Alhamdulillah asgee bira kutee maatii xiyya gargaaree saba xiyya akka dandeettii xiyyaatti fakkeenya hawaasa xiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiin hundinuu beekumsa xiyyaa fi dandeettii xiyyaa fi humna xiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti kana fakkaata gabaabatti obboleessa xiyya. Maashaallah rabbiin rabbuma irratti dhiiste rabbiin saasan caalu siifaa kannuu ammallee siifannee jira. Kun waan guddaa waan irraa baratanii barumsa guddaa irraa baratanii galatoomii ulfaadhu mee sadagaa fi itti aantutti gargaarsa hanga irraa kannite keessaa gargaarsootu hunda haga irraa gargaarsi hisaaban qabu yeroon si gaafadheetiin ture keessaanillee mee ni yaadatta waan kannite kana namoota siin jennaan wallaahi yaadadhuu naan jettee yoo heddumina irraa hanqee gargaarsota haga irraa kannite keessaa gargaarsi sarpiraayis godhee si boochise gammachuu keessa si boochise ni jira yaadattu ni qabda gargaarsota kana keessaa. Dhugaadha. Yeroo duraa akkuma ani amma Jaafariin walitti dhufin dura jechuun waggaa 3-4 dura biyya magaalaa Harmaayaatiin gargaarsa nama 300 nyaataa fi raashina kana zayitaa fi waan dhangaallee qabsiisee fi nama nyaachisaa ture. Yeroo milkina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya nabadee boo'ee gaafa san jechuun kan yeroo duraatiif akka malee gaddee ture hedduu garaa kiyya nabadee. Maashaallah. Galatoomii har'a gaafiilee itti aantutti ol duraa duraa. Akkana itti gaafiin zakkiin dargaggeessa bareedaadha maallaqa qaba harkistuu qaba egaa waa hunda rabbiin siifannee jira. Zakkiin jaalalaan qabamee fayyadu. Mateem jaalatti sun tujjaaraa miskiina guddaa xiqqaan jettu gaafa shabaabummaa dardara lafaa haaturatti jaalalaan qabamtee ni beekta. Yoo qabamtee jiraatte jalqaba barakami ati umrii meeqaa jaalattis qaba? Dhugaa jaalalaan qabamee ni beeka. Sigalee maaliif ilma namaati? Namni nama hin jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jettee. Mana dhiisii beeyladaan ni jaalatamti. Yeroo duraatti tali eenyatti kanneen jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraana qaban jechuudha. Sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aantu wal duraa duuban zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira. Yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhee moo tabiraa fuudhee jettii akkamii deebistu deebisaa kana? Ammaaf ani nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan 3 kanneen irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii keessa dubarratti wal qabsiisee guun deebisaa san si deebisu osoo isii wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin fi jaalala keessa waliin galiin